akkanni kana godhe ati sin beektaa uummanni as jala jiru hundi isaa sin beeka. Mee isti badiin koo an mucaa isa sanarraa ol ta'eetu akkanattiin odeeffama badiin kiyya. Mee kana ifanaaf. Galatoomi ulfaadhu. Gaaffii kee gaaffiitiin si deebisa. Ani Oromoon tokko haa ta'u gandaan hin qoodinaa jedheen qo'i deebi xiqqoo as deebiroota tas deebisuun dubbadha. Mee viidiyoo kana share godha. Elaa Soolan gaaffii kee gaaffiitiin hin deebisa. Ani nama arrabseeni haadha nama arrabsee abbaa nama arrabsee fakkeenyumaafis jedhe ganda namaa arrabseeni kanin namoota sadii fakkeenya fuudhee namoota kana sadan qofa irratti xiyyeeffadhe warroonni akkas gootan kutaatiin gandaan walitti naquufidha jedhee sheekaa roobee maqaa dha'ee nama sheekaadha gala nama sheekaa jechuudha. Akkasuma murtii guutoo maqaa dha'ee akkasuma abdiitiin illee maqaa dha'ee dalagee narratti duula ammamiin narratti baname. Ani haadha nama arrabsee ganda namaa arrabsee fakkeenyaaf achi keessatti jimmi sanyii dubbannani waan kana garuu akka waanin jimmaan arrabseetti akka waanin Finda walina please billah alayk Difa maasa Ahmed maalti jechuun jedheeni namni gaafa haqa dubbatu ela gabaabumatti maalti jechuu fedheen nama sadii maqaa dha'een ani nama sadii maqaa natti bilbilinaa warri natti bilbiltan maal taatan nama sadii maqaa dha'ee dubbadhe nama sadii maqaa dha'ee dubbadhe dubbiin kun gandummaadha ummata walitti naquudha ijoolleen karaa Saudi Arabiyaatti muka walitti hudumte barana waan Wi-Fi banadhaneek ayyee uummanni as jalaana jaallattanii hin beektu waan ta'eef koppi linkii naa godhaa. Mana kanallee vaayiraalii mana kana naa kaasaa tole ani dhugaa dubbadheen ammayyuu miidiyaa kanarra dhufe nan dhufu miidiyaa kanarra hin seera akka durii. Amma jiraatu maleen koo? Yaa hin jira. Jira. Eeyyuu galatoomi. Hin jira. Maal si jechuuf jedheeni galatoomi. Maal si jechuuf jedheeni gaafa nama sadii fakkeenya fuudhee wanti kun gandummaadha. Ijoolleen gandummaatii walitti nammitee muka walitti hudumaa jirti. Karaa Saudi Arabiyaatti waan ta'aa jiru nagartaa. Maadha Oromoon inni bara ammaa kun maalumadha jettee atillee viidiyoo hedduu dalagdeetta argaan jira jechuudha. Maal si jechuuf jedheeni maaliif kan koo akkasoo ifamaa isa tetteef hin deebisii kennaa jira. Ankoo maaliif akkasoo ifamaa maaliin balleesse maaliin godhe ganda maaliin arrabse maaliif beektaa waliin ifamuuf gaafa hati waan haqaa dubbattu waan dhugaa dubbattu sitti duulama. Ati dhugaa dubbadhu ati haqa dubbadhu waan barbaade si haa jedhu namni haqa yeroo dubbatu namni hin dogongora yes hin dogongora waan hin dogongorreef hin qabu. Abbaan keenya Aadamiyyuu dogongoree jannata yookaan mootummaa Waaqayyoo keessaati baafame ragaan macaafadha ragaan quraanadha. Waan kana warroonni islaamummaa amantaniif kiristaanummaa amantan hin beektu namni hin dogongora hin dogongora. Sooliin hin dogongora Ahmed hin dogongora hin dogongora garuu waan ati dhugaa dubbataa jirtuu fi namni sitti duula namni natti duule jettee garuu duduuban deebiinati waan gootu keessatti tokkoffaa uumaan waan kana natti hin dallana saba kanan xiqqeessaa waan hin godhu gandan irraa dhaladhen xiqqeessaa waan jedhu qofa laale waan sanaan ala ati nuti maaf akkas jedhamne maaf akkasitti nurratti duulama jetteeyyuu hin fudhati. Gara gandaatti ati yoo isin fuudhin maaliif namoonni sun namoota fakkeenyaa fi daalachaan kutaa siikoomandootti dhalatee haa'ennu siikoomandoon isaan ergan anama fakkeenyaaf isaaf deebii kennuu dhiisuutu irra bareedaadha jedheen deebii kennuu dhiise sirratti immoo waan hin viidiyoo dalageef waan sirratti viidiyoo dalagee fi tokkoffaa akkanii argetti inni ati viidiyoo dhimma isa kanaatiin dalagde dogongora qaba akkan argetti dogongora qaba maadha dogongorri isaa ati sakuriitii dhimma sakuriitii sanaatu si aarse akkaataa sakuriitii sana inni kun qeeqni kun eenyuun ilaallata sakuriitii kana caalaayyuu warroota sagantaa sana qindeessa warra koree sagantaa sana akkasitti eegii akkas godhi jedhe
isaan sanadha kan inni ilaallatu. Yooma arrabsite arrabni sun jaradha kan inni ilaallatu. Ati arraba fayyadamtee ta'ee arraba sana kan afaan keessaa si baase haariidha. Akkas irraa hubadhetti haariidha haarteeti. Namni tokko immoo namni haadha isaaf abbaa isaaf quuqamuyyuu gaafa aare waan dubbatu hin beeku dogongora. Namni biyyaaf dubbatu saba isaaf dubbatu immoo sandaranuu aara. Sababiin isaa biyyi sabni gosti ofii haadha ofii oli abbaa ofiitiin olidha. Maaliif bakka haatiif abbaan ofii hin jirretti saba ofii dhiiga ofiitu nama gargaara. Gaafa haati namarraa duute obboleessa gaafa haati namarraa duute firri namarraa du'e kan nama gargaaru dhiiga ofiidha. Aantee ofiitu namatti taana. Haariisa kanatti kan asi dubbachiise bakki sun dogongoradha. Bakki ati jecha sana fayyadamte dogongora. Atuu akka inni dogongora ta'e bartee dhiifama gaafatteetta xummurame goolabame kun garuu ati miira keessa galtee namoonni komentii biraa barreessanii keessaan sii dawwalanii nurraa maal qabda akkasidha jedhan jettee viidiyoo biraan dalagin. Waan gochuuf deemtummoo irraati hin dhaabbatin. Uumaan sirraati waan kana uumaan natti dallanaan dallanu. Saban tuqaa hin tuqu waan kana qofa laalladhu. Kanaachi itti fufi. Ayyee galatoon Maarqos sigashuu fedheen torkiin kiyya baay'ee du'aadha. Sigashuu hin dandeenye yookaanis na argisiisuu hin dandeenye si gale. Haa ta'uuti inni guddaan Ahmed maalidha beektee dhalli namaa ani yeroo baay'ee yoo na argitee ta'e isa sirratti duulaa turanis argee hin jira. Hunda isaayyuu ilaalaan ture. Nan beekaa yaa'u nama dhugaa dubbatutti amma rakkinni Oromoo keessa jiru kun maalidha beektee uummanni ija gandummaa keessaa yoon baane uummanni kun keessumaa uummanni TikTok irra jiru kun haga gandummaa jalaan baanetti baay'ee rakkoo guddaa jira si galee. Ganda qabatanii fiiguun kun gaarummaan qabu. Waan Ahimad Haasa'u kun ammam dhugaadha. Baay'isoo yootuma haasaa kee dhaggeeffatanii fixiinidha kan isaan komentii godhani. Uummanni asirra jiru kun si galee. Namni kun maaliif kana haase? Maaliif akkas jedhe? Iddoo akkasitti immoo maal balleesse? Bakka akkasitti balleessee jira. Garuu kun dhugaadha. Elaaf elaameetiin si galee akka dhala Oromoo tokkotti elaaf elaameetiin walirraa dubbachuudha malee akka isaan viidiyoo kutanii eddee fokkisaa kutanii fiiganii kanaanii anis miira isaanitti naasaan sanaan utuu naasa'e waan biraa dhalata si galee. Kanaafiyyuu ani yennaan viidiyoo hojjedhu of ta'een hojjedha. Ganda koo bakka bu'ee miti si galee. Oromoo ta'een akka Oromootti dalaga. Badiin balleesseef anitti gaafatamu ana qofaa kooti si galee. Matti haati ko bakka ani dhaladhe barbaadanii maal jedhanii arrabsanii fi tokkoyyuu hin jiru. Maaliif saba isaanii yookaanis ganda isaanii maqaa waamee hagan arrabsinetti nama dhuunfaa 2-3 walitti qabamee jiru sanarraa dubbadhees dhiisees anaan qofa laallata malee ganda koo waan laallatu hin jiru si galee. Ijoolleen gandaa fiigdu yeroo hundumaa tokko fooloorsii barbaachadha. Inni lammataa laayikii barbaachadha. Kuni beekamaadha. Isaan alaa wanti isaan fidanii tokkoyyuu hin jiru lafarratti jechuudha. So xinnoo beekamtii miidiyaa kanarratti gaafa qabaattu immoo afaan kee waan ba'u akkuma ati amma jettee eeggachuun dirqama si galee. Nama gataatetti immoo akka tasaa dogoggoruu dandeessa. Dogoggora keessana beektee dhiifama yoo gaafatte immoo beekumsi kana caalu hin jiru akka kotti si galee. Kanaafiyyuu ani har'as boorus iftaanis namoonni as jala jirtanii viidiyoon barbaade eddeenaa ta'etti ta'eera. Eddeenaa hin taanetti immoo kun hin taane dheena naasa'a. Maaliifi pilaatfoormiin tiiktaakii kanaa kan inni ani banadhee kan Oromoo qeequun qeequu fi kan Oromoon guddisuun immoo guddisuu fi kan inni ani banadhe si galee. Kanaafiyyuu soolan as lixees achi lixees hojjechuun mirga kiyyaa akkasitti na hubadhaa. Garuu viidiyoon ani hojjedhu sanarraa muffii yoo qabaattan keessaanis haa ta'u komentii jalattis akka dhala namaatti akka haati abbaan qunoxxottees guddisteetti seera qabeessaanii yoo gaaffii na gaafattan komentii kee jalatti meeshin godhee sii deebisuu nan danda'a sini galee. Kanaaf elaaf elaamee barbaachisa sini galee. Ani ganda namaan arrabsine ganda namaan tuqne waan natti fakkaate waan hin arge tokko bahee dubbadheera. Bakka dogoggora jiraatee jettanii hiitanitti immoo dogoggora sanaaf dhiifama gaafadheera. Garuu boorus iftaanis ijoolleen keessan ba'anii yenna isaan saba
kamiyyuu haa ta'u innasaan arrabsan innasaan maal jedhanii akkasuma dhaabbattanii ilaaliina. Akkuma har'a fiigaa jirtanii kanatti ummata keessaniif fiigaa, ummata keessaniif hojjedhaa, borus iftaanis ani tiiktookii koo gubuu miti. Tiiktookii koo akkasin cagadaa ooltan hunda keessan nan beeka. Ani fooloowersi 1,000 qofan barbaada. 1,000. 1,000 dhageettii nama miliyoona 1 miliyoona 2 olii dhageettii koo waan yaada koo keessa jiru dubbadhee dhageessifachuu nan danda'a ummata koo. Kanaafiyyuu tiiktookii irraa dhimma hin qabu. Uummanni koo bichaan waan ummata koof ta'u argadhe taanaan nan jajjabeessa. Waan ummata koof hin taane yoon arge garuu dhugaa dubbachuuf borus iftaanis har'as wanti dubbatti na deebisu hin jiru. Yoon dogoggore immoo dhiifama ummata bal'aadha waan ta'eef ani ummata bal'aa sana keessatti dhaladhe guddadhe waan hin ta'eef dhiifama gaafachuun dirqama narra jirudha. Akkasitti hubadhaa isin jechuudha. Tole. Ayyee soolii galatoomi ulfaadhu. Ela waa tokko si haa jedhu akka kootti jechuudha. Mucaa dheengaddamee mucaa dhuguma isa dhugaa sitti dubbadhaa. Mucaa bal'inaa jedhamu yoo viidiyoo sana laaltee mucaa wanni Arsenaalittis fakkeenya wayii fansii kaase. Manchesteritti gooliin galus mukti galus not my business jedhe. Elaa dhaggeeffadhu. Viidiyoo kana qofa muramee dhufe sooshaal miidiyaa kanarra. Viidiyoon sun viidiyoo sa'aatii 1 daqiiqaa 55dha. Namni viidiyoo sana dhaggeeffate waan jireenya isaa guutuuf isaa ta'u. Ekonomiin keessa jira, siyaasni keessa jira, dinagdeen keessa jira, tokkummaan keessa jira, jaalalli keessa jira, barnoon wanti keessa hin jirre hin jiru. Sitti nima. Waan sana keessaa jechuudha. Garuu bakki jarri namoonni fuudhanii ba'an, namoonni ajandaa barbaadan namoota muraasa. Bakki isaan fuudhanii ba'an. Maal jedhee deebisee agartee? Inni dheengadda deebii kennee anatu mana namaa dhaqee mana keessa waan hin dhufeef waanuma qabdaniin na keessummeessitanii anati dhufee bilbila keessan keessatti argame. Waanuma qabdaniin na keessummeessitanii maaf na arrabsitan isinii hin jedhu. Yoo fakkeenyaaf na arrabsitan yeroo sanani taa'ee faan buna dhuga ta'uu danda'a jedhe. Arrabsoo guddaa. Waan hin gochuu barumsa guddaadha. Maal si jechuu barbaadeen? Arras Soolan boor dogongoruu danda'a. Of course dogongoruu danda'a namni hin dogongorre hin jiru. Soolan gaarii hojjeta. Gaarii hojjeta. Bakka ati gaarii hojjettetti gaarii hojjette si jedhuun qaban akka namummaatti akka oromummaatti. Si galee fakkeenyaaf wanti anaaf si nama har'a waliin fideen waa sobsiisu irra guddaan oromummaadha. Irra guddaan oromummaadha. Amantaan qofa amantaan tokko miti. Ani musliim ati kiristaan. Oromummaan waan gidduu keenya jiruuf waan tokko waan irratti waan waliin qabnu kana irratti kan waliidha. Waan waliin qabnu irratti. Waan waliin hin qabne immoo walii kabajaa deemna. Fakkeenyaaf ani maaliif inni viidiyoo kana gadi ba'ee dalagee sirbii nan ilaallatu. Waa'een Soolan na ilaallata. Akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituu ati waa'een koo sin ilaallatu na jette maqaa Oromoo miti jedhu. An Oromoo miti jedhi gashi bakka itti gasha yoo jiraate. Yookaan afaan Oromoo kanas abbaa gashituuf yoo qabaatte gashi. Gaafa sirbati naa ta'uu dide malee Soolan naa ta'uu hin dinne akka ajaa'ibaatti naa ta'a bar Soolannaaf. Maaliif? Haqa meeqan sirraa qabani? Akkumati haqa meeqan irraa qabdu? Haqa namummaa, haqa Oromummaa, haqa ilmaan abbaa tokkoo, ilmaan qee tokkoo waan taaneef bakka ati sirrii jirtan si jedha. Bakka ati dogongorte immoo dogongora jirtan si jedha. Yoon bakka dogongora keessatti ni mutee ani sin jaalladhu. Yoon bakka ati sirrii jirtu sana ati sirrii jirta jedhee sitti ni mutee sin jaalladhu. Ani fakkeenyaaf viidiyoo sanarratti viidiyoo sanallee deebiseen qollofe. Maaliif hin qollofe jennaani waa'ee yaadatta yoo ta'e soolii dhiyoo kana gaafa ajandaa ta'een ture waa sadii waliin qabee dubbadhee Sheekaa Roobeetu ummanni Arsii mataa ummata Oromooti jedhe. Murtii guutoo wallaalaa Harargee bakka agartanitti radiyallahu anhu jedha sallii irratti buusaa. Salliin kun akka amantii keenyaatti ergamootaaf jedhama. Ergamoota Rabbiin biraa ergamanii dhufanii fi gandummaan sadarkaa kanarra dhufee ga'ee akkas ta'uu hin qabdanii ilmi namaa namadha. Oromoon Oromoodha.
Oromoon inni Arsii isicha Jimmaa hin caalu, inni Jimmaa isa Wallaggaa hin caalu, inni Wallaggaa isa Harargee hin caalu. Warroonni beekamtii qabdan kun, warroonni nama biratti fudhatama guddaa qabdan wantoota ummata kana walitti naqu hin godhiina jedhee itti aansee Abdiin nuti sanyii mootiiti jedhee viidiyoo dalage. Isaan dalage sanaan wal qabsiisee nuti sanyii mootiidha har'a as jedhanii ba'uun kun mataan isaa gandummaa fi hin godhiinaa waan kana. Wanti kun ummata walitti naqaa sirrii miti. Inni ummanni Arsii mataa ummata Oromoodha jedhu miilli ummata Oromoo eenyudha jedhee akkasitti viidiyoo dalage. Kan kee kanaanillee wal qabsiisee viidiyoo hojjettu nan ilaalani. Gaafa asirraatii waa'ee sirbasaa kana qeeqaa turanii namni kun kan Oromoodha. Kutaa barbaadeef haa sirbamu, Wallaggaaf hin sirbamne, Maaloof hin sirbamne jettee viidiyootti dalagde. Waan itti jette sirriidha. Maaliif isa kanarratti akkas ta'a? Maaliif isa kanarratti akkasitti qeeqamaa jettee kaastee haasote? Isa kanallee gaafa haasotu viidiyoo kee narratti sheer ta'ennaan ilaale, narratti illee meeshin godhamennaan ilaale. Akka imannaa wayiidha fi galaa jira. Achuun qubni walitti taana mitiire akka imannaa wayii maqaa kutti fidanii meeshin godhu gaafan gadi tuqee ilaalu ani viidiyoo nama akkasumaan dhaggeeffadheen ka'u namni mummures ilaaleen ka'u dhaqeen guutuusaa gadi keessa seenee dhaggeeffadha. Viidiyoo kee hunda gaafan dhaggeeffadhu siinii quuqamadha kan akkasii godhe. Kan itti dubbatteef quuqama. Haartee akkamitti Oromoon gammachuuf bakka sana dhaqee waliin gammaduuf wal argee wanni wal jedhuuf jedhee namni achi dhaqe sun maaliifi nama kanarraati akkasitti gaad godhanii nama kanarraati akkasitti hidhanii sakuriitiin kun akka kanaatti dhaabatee jettee kanadha kan itti qeeqxe. Qeeqni kee dhibbarraatii dhibba sirriidha. Yeroon akkas jedhuanii sirban deeggaru amantiitti na daangessa waan biraatiif miti. Sirbi yoo na daangessee soolan fakkeenyaa fi xonqolaa namatti hojjechuudha. Ituu soolan xonqolaa namatti hojjete Oromummaan isaarraa mulqamu. Soolaniin ani ati waan kana dogongorteetta jedheen Oromummaatiin isa gorsadha, namummaatiin isa gorsadha malee inni eddee sirbaa dhaabate, inni eddee akkasii dhaabate jedhee dhugaasaa hin dhoksu. Dhugaan itti dubbatte sun sirriidha. Akka inni dhufee waan kana keessa see. Dubbadhu.